Kutaa magaalaa Booleetti sirna kabaja Irreechaa ilaalchisuun mariin gaggeeffame. Saganticha irratti argamuun hawaasa kan mariisan sadarkaa kantiibaatti aanaatti hoogganaan biiroo hojii fi ogummaa magaalaa Finfinnee obbo Xiraatuu Bayyanaa duudhaaleen ayyaanota Itoophiyaa qabdu haalaan itti fayyadamuu qabnaa jedhan. ኢትዮጵያ ብዙ ሀብቶች አሉ፣ ብዙ ጸጋዎች አሉ፣ ብዙ ባህሎች አሉ። Nuti Itoophiyaanonni qabeenya hedduu qabna, duudhaa hedduu fi aadaa hedduu qabna. Aadaa fi duudhaaleen kunneen kan keenya waliin haa kunuunsinu jedhuun waliin hirmaachuu irra haala bittinneessaa ta'een dhaadheeffamaa baroonni itti turan amma jijjiiramanii jiru. Akka nu fayyadan sirritti barreerra. Aadaa kana fakkaatu, ayyaana kana fakkaatu waliin hirmaatanii guddisuun osoo danda'amuu duuba dhaabbatanii ilaaluun abaaramuudha. Qabeenya dilbii qabnurraa fayyadamuu dhabuun abaarsa. Qaamonni ammallee yaada jallataa fi boodatti hafaa kan gaggeessan jiraachuu danda'u. Hawaasni garuu faayidaa gama hundaan irreessa keessa jiru hubachuun akka qabeenya walootti kunuunsuudha qaba. Hojii raawwachiiftuu olaantuun kutaa magaalaa Boolee Aadde Alamtsahay Shifarraas ergaa fi duudhaa Irreechaa haala barbaachisaa ta'een hawaasa biraas hubachiisuu fi barsiisuun akka barbaachisu himanii irreessa duudhaa fi mallattoo sabaa ta'e kanaa nagaan eegalee akka xumuramu qophiin barbaachisu godhamuu himan. Irreechi siyaasa hundarraayyuu bilisa. Irreechi dinagdee, irreechi mallattoo keenya, irreechi eenyummaa keenya. Har'a yuuniskoo irratti galmaa'eera gaafa jedhu caalmatta guddaa akka guddatu waan nurraa eeggamu karaa hundaanuu gahee keenya bahuu danda'uu qaba. Kanaaf akkamitti keessummaa keenya nagaa dhufanii gaggeessuu danda'uu qabna. Maaltu nurraa eeggama? Gaheen nurraa eeggamu maalinni waan jedhu sirriitti irratti mari'achuu danda'uu qabna. Hirmaattonni sagantichaas ergaa dabarsaniin wayita gara irreeffannaa deemnuu yaadaaf ilaalcha waloomaa qabaannee ta'uu qabaas jedhaniiru. Jaarraa 150 ol magaalaa kana keessatti jenereeshinii amma jiru kan hubateen jiru jechuudha. Sabni amma ijoollee nama jirtu, dhalli nama jiru jechuudha. Kana iddootti deebisuuf dargaggeessi keenya gahee olaanaa fideera. Barsiisaa jira. Magaalaa Finfinnee keessatti irreecha qofa miti. Goobeef Shinooyyee magaalaa Finfinnee keessatti iddoo olaanaa agarsiiseera bara kana. Waa barsiisee darbeera inni uummata biyya kanaa jechuudha. Amma immoo sabaaf sallammii magaalaa kana keessatti karaa gurmaa ta'een keessummaa simachuuf yaaddoo kaleessaa sana dhiisee carraatti fayyadamuuf carraaqqii namni taasisaa jiru iddoo olaanaadha jechuudha. Oromoo haqa qabu, haqa Finfinnee irraa kan qabu malee namni biraan nufu. Kanaafuu akka Booleetti nagaa isaanii qabachiisnee, nagaa isaanii eegnee waan hundumaa waan isaan barbaachisu nyaata qopheessinee, waan dhugaa qopheessinee isaan eegaa jirra. Eenyutu fa'a Oromootu fa'a. Oromoon asii bittinnaa'e. Oromoon Finfinneerraa kan ba'e tokko ta'ee har'a misooma Addis Ababaan keessa jirtu, Finfinneen kan keessa jirtu laaluuf fa'a. Ilaala ayyaana isaatis hin kabaja. Ayyaanni isaa kan isaati. Mi'ooftuun Finfinneen dammoo kan Oromooti. Akkuma dubbatame suuqiin tokko bu'aa guddaa argata. Manni nyaataa waan guddaa argata. Maallaqa ofii qabatee waan dhufuuf warri siree akka raayya'urree siree suni galii guddaa galchaaf. Manni dhugaatii tirree halkanii guyyaa kan karaa irratti buna danfisturree sa'aatii 24 kana banaanuu gootanii fi ummanni keenya oduun beelofne, oduun dheebonne, oduun rakkanne akka nuu galchitan ummata Finfinneetiin adaraa isiniin jechuun barbaada.